Hai ijoollee Oromoo akkam jirtu? Nageenyi Waaqayyoo bakkuma jirtanitti isiniif haa baay'atu. Warri hawwii abdii YouTube maatii taatan hedduu galatoomaa. Warri immoo subscribe naan godhe subscribe naan godhaa walaa jajjabeessinu. Warri immoo akkasuma na wajjin jirtan viidiyoo koo ilaaltanii dogoggora qabdaa sitti sirreessettan baay'ee tokko galatoomaa. Dhugaa Waaqayyoo lammii jechuun kana yoo dogoggora qabu namni lammiin ofii namatti hin himne eenyumtuu namatti himuu hin danda'u. Nama akkasii immoo nu haa baay'isu Waaqayyoon baay'ee tokko galatoomaa. Warri dogoggora qabdaa sitti sirreessinaan jettan baay'ee galatoomaa isiniin jira. Eshi warri immoo subscribe gootanii subscribe deebistanii tokkaastanii dhugaa Waaqayyoo baay'ee gaarii miti kun goommaadha. Hojii goommaa hojjechuu jechuudha malee hojii beekumsaati miti wallaalummaadha. Subscribe gootanii deebistanii too hin kaasinaa maaliifini wal jajjabeessina malee wal gadi hin qabnu wal kaasuu qabna wal bira dhaabbachuu qabna malee subscribe walii goone hojii daa'imaa hojjechuu qabna. Deebisnee subscribe walirraa gooruu jechuun kun yaada gaarii miti akka dhuunfaa kiyyaatti isiniin jedha. Ani subscribe namaa godhees deebisee hin kaasu waan ta'eef isiniin jedha. Yaadni kun isinii qabadhee dhufe yaada baay'ee gabaabduudha garuu ammoo waan qabuun isinii fira jechuudha. Fakkeenyaaf harki koo inni kun quba 5dha. Inni kun immoo quba 4dha. Quba 4dha. Fakkeenyaan isinii fudhadhe. Fakkeenya jechuudha. Fakkeenya yeroo baay'ee nu jidduutti uumamu kan nama waan ta'aniif nu jidduutti uumamu jechuudha. Ijji namaa kan ilaaltu isa kam isinitti fakkaata? Isa harka quba 4 jiru kanaadha moo isa harka quba 5 jiru kanaadha? Akka 4 jettan shakkiin qabu. Maaliifini ijji namaa yeroo baay'ee kan ilaaltu han dogoggora qabuudha malee bakka dogoggora qabuudha malee bakka gaarummaan jiru ijji namaa sila hin ilaalleef jechuudha. Kanoon isiniin jedhu gaarummaan isin nama wajjin yeroo baay'ee dabarsitan yookiin yeroo baay'ee gootan heddummaan ulataa baay'ee gootaniif ankaleessa isin gootanii sun yarummaa kee kan guyyaa yookiin balleessaa kee kan guyyaa tokkootiin anati gaarii hojjetteef sun badaa jechuudha. Maaliif yeroo baay'ee kanatu nu mudata waan ta'eef jechuudha. Gaariin kee hin mul'atu yarummaan kee garuu baay'eettiin haamilee amma sammuu haamilee si cabsutti asiif kennamuuf guyyaa kanaa jechuudha. Maaliif yeroo baay'ee gaarummaan namaa hin mul'atu yarummaa namaatti mul'ata jechuudha. Na wajjin amma feetes gaarii ta'e amma feetes yaada qabdu kenneefi garuu yarummaa siif qabu aduu sun sittima hundumtuyyuu nan ba'u sun anati gaarummaa oolte sun aduma san dileeti ta'a jechuudha. Maaliifini kunimmoo jechuun yeroo baay'ee waan gaarii tokkoon argaa jedhaniiti sofaamasiisu. Maaliifini akkuma gaariin jiru yaraanis hin jira, akkuma dogoggorris jiru of sirreessuunis hin jira jechuudha. Yaanni koo isa kanaa minnashuudha garuu irraa hin barattu waan tokko jechuudha. Anis xiqqashuma wanumaan beeku isiniif ibsaa. Karaa fuulduraatti immoo yaada gaarii yaada babal'inaan barumsa qabu isiniif fiduu hin danda'a. YouTube'dhaaf isa addisii waan ta'eef akkasuma immoo yoommoo wal bira dhaabbanneetoo wal jajjabeessinee jabaadhoo waliin jennee yaada bal'inaan wal barsiisnu fiduu dandeenya waan ta'eef hedduu galatoomaadha. Warri subscribe naaf hin godhe subscribe naaf godhaa. Warri immoo akkasuma subscribe naaf gootan heddummaan galatoomaadhaan isiniin jedha. Nagaan naaf ta'a.